nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo egaa har'a kan hojjennu isteekaa qurxummii tuunaa achimmoo bukkeessatti immoo sukkaar dinnicha wajjiin qopheessina jechuudha. Egaa tuunaa yeroo baay'ee kan beennu qorqorroo yookiin xaasaadhaan ashagamee isa gurguramudha. Kun garuu dheedhii isaa fudhannee hojjenna jechuudha. Egaa amma gara jiru isaatti hin deema. Garuu isa dursa warra haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa isin gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Warri na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii. Like, share kan gootanii hundumti keessanii hedduu galatooma. Egaa akka argitanitti asitti wanti na barbaachisu hundumaa qopheessee fideera. Egaa hawaaja adda addaa qopheessee fideera akka argitanitti. Egaa kan na barbaachisu egaa tuunaa isaati. Kunatti qurxummiinsaa kanadha. Foon fakkaata garuu qurxummiidha. Kanadha. Sadansaan qaba. Cuunfaa loomii fal'aana isa guddaa laman qaba. Zayitii olive oil fal'aana shorbaa tokkon qaba. Asii qundoo barbarree xinnoo ishee fi ashaboo. Kun immoo qullubbii ija 3 yookiin 4 murmuramee. Asii immoo xoosinya jiidhaa isaatiin isa afaan Ingiliziitiin Thyme isa jedhanii isaan qaba jechuudha. Amma gara jiru isaatti hin deema. Tole gamma qodaa fideera. Qodaa kanarratti wanta na barbaachisu hundumaa tan naqa jechuudha. Amma zayitii tan naqee loomii qullubbii adii xoosi ashaboo fi qundoo barbarree isa gochaan jira. Amma walan makaa. Amma erga akka waliin makee booddee qurxummicha isatti nan cuubaa. Hawaaja kanaan nan cuubaa. Dee'annaa cuubeetanii daqiiqaa 30 nan kaanii yookiin marineetiin godha. Akka hawaajni isaa sirriitti akka ga'utti jechuun garaa lamaaniyyuu geggeeddaraa hawaaja isaa sirriitti wal qixxeessee akka tuunaa keessa yookiin foonicha keessa akka galuun godha. Isa booddee egaa daqiiqaa 30 fi nan tursa jechuudha. Amma qadaadeetanii daqiiqaa 30 fi nan kaa'a. Tole egaa kun immoo sukkaar dinnicha yookiin moosee miyooftuu egaa purple sweet potato jedhu biyya kanatti egaa faayidaa guddaa qaba. Kuni
Egaa akka sukkaar dinnicha isa kaanis baay'ee hin mi'aawu baay'ee garuu gaariidha. Faayidaa guddaa qaba. Fayyaadhaa fi kaansariidhaa fi nama sukkaara qabuudhaafis baay'ee gaariidha. Egaa amma kana miicceetanii irraa qunciseetanii nan deebi'a. Isa booddee nan murmura. Egaa sukkaar dinnicha kana warra biyya Ameerikaanii keessa jiraatanii Whole Food keessan argattu, Sprouts, Safeway, suuqii akkasii like farmers market wanta akkasii keessa argattu. Tuna isaas Costco keessan argattu, Whole Food faan argattu. Egaa suuqii akkasii keessa argama. Amma nan murmura. Egaa ovenii keessa wanta bisheessuu fi qodaa akkas fideetanii nan daraddara. Ovenii koommoo ho'isaan jira. Ibidda isaa bobeesseetanii ho'isaan jira. Amma qarafaa daakuu qarafaa ittiin firfirsaa. Qarafaa yookiin cinnamon isa jedhanii afaan Ingiliziitiin isa daakame. Amma dhadhaa baqsee fideera. Akkas dhadhaa addaannu isa daabboorra dibanii isa ittiin cobsa. Sirriitti egaa akka wal ga'u godheetanii irratti hin cobsa. Egaa isa booddee egaa ovenii keessan bisheessa jechuudha. Ovenii keessan godhaa. Egaa erga bisheessee booddee immoo wal agarra. Tole egaa amma sweet potato yookiin sukkaar dinnicha amma bishaatutti amma qurxummiin qaqqabeera nan bisheessaa. Egaa giriilerii akkasii qabdu taanaani yookiin giriilii iddootti gootanii qabdu taanaani isarratti bisheessuu hin dandeessu yookiin immoo isan qabdanii taanaan ovenii keessa bisheessuu hin dandeessu yookiin immoo maxxashaarrattis gootanii bisheessuu hin dandeessu. Daqiiqaa 4 amma 6 duwwaadhaa kan hin bisheessu jechuudha. Isa booddee wal agarra. Tole egaa bishaateera amma. Kunooti sukkaar dinnichi keenyas yookiin moosee miyooftuunis akkas bishaateera. Amma egaa xarapheezaa irratti wal agarraa jechuudha. Kunooti egaa akkas xarapheezaa irra dhiyeesseera. Meeqammasee immoo isinittan himaa. Waaw baay'ee mi'aa. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Ni jaallattan immoo laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskiraayibii godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo agarruutti ulfaadhaa. Baay'ee.